guma abbaa jifarnu baaste maarreja warri jimma gammachuu guddaa qaban beeku malee wallahi billah warri jimma gammachuu guddaa maaliif dhiiroo dubbiin tun gama siyaasatti yoo deebites warri jimma kun akkamitti maaliif hangara kana guutuu itti gammadan isa jiru mee xiinxaltoonni siyaasaa waan kana xiinxalan anatti isiniin jedhe wallahi billah warri jimma fuudha kiyya gammademoo shira biratu as keessa jira waan biratu as keessa jira ilaalcha biratu as keessa jira moo fuudhuma kiyya garatu isaanii ta'e wayyo wayyo wallahi كل بدي والله بالله نتندولينا بليز والله لازم نتندولينا سنيف ولا ورجما وان سنجم الدنيف وان سن إلال شك سنيفو أنجمتشو كيسان كنا مالف دلاسك جمدان مالف دلاسك ميرا داخل سقلتن نافين قالواني قرو والله دبيتش أكا تينتال توت سياسة توكو كودي إذا نما وين تينتال تشيسن توري نمني وين أقرأ توري تينتال تشيسن توري وين وري حرارجي ما وري حرارجي وبوليجان كيا يو إساني رافودي سيتي جمدو يو مو بكبير رافودي تيس أكو بولت كنا جمدو ركون كابو قرو warri jimma walla video le heddu dalagani batam itti galatoma warri sanyimoti walla galatoma garu dubbichi akka siyasatti ilaalcha biraa qaba abdii ko wanni kuni shira way qaba of eeggadhu nyaatamuuf deemta jecha jira xiinxaltoonni siyaasa gurguddoon warroonni sabboonummaa qaban warroonni siyaasa oromoo keessatti shoora guddaa taphatan jechuu warroonni oromoo tana biratti kabaja qaban jechuu oromoo tana biratti yoo dubbatanis yoo callisanis warroonni kabajaa fi ulfina qaban dubbicha akka biratti ilaalaa jiru xiinxalaa jiru hamma immoo Jawaar Muhammad biraanis niin gahaa soorii qorsoo mataanan dubbiin amma gabaabatti wallahi billah amma gabaabatti dubbiin jimmitti irraa harargee irraa walloo irraa qorsooma bicharratti kan dhumattu yoo ta'e qorsooma malee deebii biraa kan dhabnu yoo taate Jawaar Muhammad asumarraa qeeqan ture gama siyaasatiin xiqqoo waan wal faallesinu Jawaar dhiifama gaafadhe harkatti kennachuudha carra biraan qaba qorsoomatti galee Jawaar dhagahuu diduun Jawaar jala deemuu diduun Jawaarin hoogganamuu diduun kunis ilaalcha biraati saniifuu hoo dubbiin torban tokkoon booda 15 tokkoon booda ani dhugaa jirtu gadi bainaan hima wallahi billahi hanga suna obsa waan tokkoon gaan irra ga'u dhugaa jirtu hangaan baradhu naa obsa ijoolleen jawweedha yoo dubbiin dhugaa taatee qorsooma malee wallahi billahi deebii biraa dhabe Jawaar keessan dhiifama gaafadhee aarsumni qorsooma jedhee Jawaaritti harka kennadhee siyaasa Jawaariin adeemuun siyaasa Jawaariin hoogganamuun siyaasa Jawaariin buluun dirqama narra jiru ammoo as deebinee yoo harargetti deebitee harargee taanan ammoo sun rakkoon qabu harargeen ana ufiifu harargeedha harargee kalas isaanuun beekan maal akkaan ta'e harargeen ufiifu maal akka bilisummaa ta'e hin beeka yoo tari carraan isinii fuudhee warra sanyii mootii warra abbaa jifaar taateo waa hundaafu wallahi hedduu ulfaata yaada keessa jirra nuti amma du'aayi godha wallahi billahi du'aayi godha yaa rabbi furmaata fidii yaa rabbi waan kana khairii godhi waan adeemsa amma kee jirru kana siyaasa amma deemaa jiru kana gabaabamatti waan oromoo tana fayyadu waan oromoo tana tokkumsu godhi jaa du'aayi godha oromoo marti dhageessanii an amma eenyumtu akkana jeesuun beeku tokkoffa eenyumtu amma tokkoffa warri aarsi ani isin aarsi soddaa keeti jettee isin amma ani aarsidha aarsomni qorsooma jecha jirti isaan jaartii keenya fuudhamee janii lolan wallahi billahi an amma akkamta akkamit jira akkamit bobbaygan osoo asii namni no Zuleika no
Koi boda nama nanggalcha koi. Di amma bar Oromoti wahiddu da macha jirra. Amma dinan nutti baay'ate waan ta'eef Oromoo waa hunda haa dhagahu yaa akhi bannaate gaafa duune bicha abaluun tokko duute jettanii wacuu abaluun tokko du'e jettanii nuuf boo'uudhaa miti. Amma Oromootti himachaa jirra jechuudha. Akkaataa itti nyaatamne akkamitti akka qabamne gurra Oromootiin gahachaa jirra. Waliif yaaduun barbaachisaa hunda keessanuu sinan galcha. Saniifuu gabaabamatti miira keessaa bahaadha. Mucaan intala Oromooti. Oromummaa ishee ammoo afaan Oromoo isiin dubbattu loqoda isiin dubbattu murteesse wanti biraan jiru. Isa biraan immoo jaartii namaatii sangaa gurguree biyya namaa ergatee maasa gurguree biyya namaa ergatee anaa miti kan ergadhu jeeni naa daladduuf ergatee biyya ambatti maaltu ergadhu jeeni jaartii isaa kan nikaa irraa qabu manuuriyaa irraa qabu kan nikaa irraa qabu biyya namaatti abdii bilisummaa ergin jennee an kana keessa hin jiru wallahi billahi an dhiira biyya Itoophiyaa kee taa'ee jaartii nikaa irraa qabu biyya ambatti ergatu garuu amma fuudhee lammatan barbaadu malee ni fuudhas warra fuudhus ni deeggara ni jajjabeessa no amma si malee fuudhu osoo yaani osoo dhiira ta'e jechuudha dhiirri kamu dhiira biyya taa'ee faatte biyya ambatti ergatu fuudhu mirga qabdu kun immoo shari'aa islaamatu dhorka tokkoffa biyya arabaa kanatti namni akkaataa itti nyaatu akkaataa itti dhugu hin beektan dhalaan sun jaarsi kiyya bira jira jettee dogongora tokko biyya ambaa keessatti dalagurra wallahi isin fuudhu wayya saniif amma innillee amma qalbii takkaan jaartitti ya fuudhamte jina kan jira wallahi isuma dhuga isin bakka kanatti wallahi warri walloo najaa baatanii jirtanii nu akka wallutti wallahi billahi jaartii nikaa irraa qabnu jaartii ilmoo irraa qabnu biyya ambaa erginu wallahi nagaan jiraadha isin nagaan jiraadha hin cinqamina warri bakka biraa warri jaartii nikaa irraa qabdu biyya ambatti ergatu wallahi tanteessanii dhumatte jettana dhiisaa kaalaas wallahi akka wallutti lubbu nu amma akka wallutti jaartii teenya gonkuma osoo nikaa irraa qabnu osoo ilmoo irraa qabnu wallahi billahi yoo hiyyummaa miti miskiinummaa miti osoo agabuu bulee wallahi biyya namaan ergi alhamdulillah wallahi billahi yoo ati amma jaartii kootimi ana biyya jiru anumaanu walloltee sokkitee maatii kee bira osoo jirtu yoo ati baddee biyyan baadee guyyaatti har'a deemte jedha san si jala deema jechuu jaarsi si jala na kanuma wallola qabdan jechuu garuu kan ilmoo irraa qabdu wajjin jiraachaa jirtan waliin bobbaatanii galaa jirtan biyyan batti dhugaa si ergu maal jechuu osoo amma biyyan baa keessatti dhugaa jirtu dubbachuuf biyyan baa keessatti sirriidha amma anis hojjechuu dhufettis hojjechuu dhufte waliin dhufee wal fuudhee hojjechuu danda'a garuu namni ifi biyya kee jiraate dhalaa fedhe dhungwachaa dhalaa fedhe wajjin raahaa godhaa dhalaa fedhe wajjin qama'aa ishiin Saudii baate birri si ergiti wallahi waan akkasii kana keessaa baabbuleessu yaada akkasii kana dhiisaa ihee turuu adeellam haala mushkila qabee wallahi warra dhiiratti dhugaa dhibu jira wallahi billahi hooda kan na dhageessan taate wallahi billahi hindi yaani ani amma warra biyyaa gorsaa jira dhiira Itoophiyaa tan gorsaa jira wallahi billahi jaartii biyya Dubaayitti ergitee Suudi Arabiyaatti ergitee jaartii tiyya ganaa mana jaartee sangoota bittee naaf galtee isa jettu dhiisi amma wallahi qeerroon Oromoo miidiyaa kanarra buutee jira amma dhala karaa salphaan argata namni TikTokin eega dhufe salpha akkuma xiqqashuu wayitiin nama barbaadde argachuu dandeessa saniifu jaartii teessan biyya namaan ergina jaartii teessan biyya namaan oofina wajjin beelahaa jiraadha wajjin agabuu bulaa jiraadha kun gorsa kooti Oromiyaa laallata malee gorsi kiyya kun wallahi walloo laallatu qeerroo walloo wallahi billahi jaartii namaa hin fuudhina ammoo akka tasala hoo wal bartaniin illee eegaa dhugaa namaa jaartii namaa eega taatee itti dhiisaa wallahi anu kun amma rakkoo keessa jira
kuno wallahi amma akkaman tajecha jira cinqi adda keessa jirra nu cinqu nu hiraarsu dhiisa Fuudhani. koy ati maal jettan warra biyya taa'ee jaartii biyyan batteeru haa fuudhanii jettamoo ati laa fuudhanii jetta haa fuudhanii aywa abbaan fedhi biyya taa'ee jaartii isaa biyyan batti erge taanan itti cabsu mirga qaba dhibbarraa dhibbatti nama yaada akkasiitiin adeemu jaartii nama fuudhamee jaartii namatu heerumee kan jedhu yaadni isaa dadhabaa jettan hin deeggartu akkasii si beeka ati bar dhugaa irraa asii fi achi hin jettu bar jaartiin kiyya kun akkuma kiyya dhugaa jaalatti dhugaa irraa bitaa fi mirga hin gortu wallaahi ganda kiyyaa mucattiin qoy eenyu kan akkas jedhu Kingi Abduu Hayyee ganda keetii eessa akka taate intala eenyu akka taate hanga gosa isitti koomenti barreessisiin eega wallaalletti taa'aa jirra wallaalletti barachuuf asirra taa'ee teenyee nama ganda ishii eegaa jirra gosa ishiidhaa ganda ishii bakka itti dhalatte eessatti akka guddatte hundanuu barreessi alhamdulillah ummata miira keessan galinaa hin jarjarinaa xiqquma xiqqoon nama ishii beeku argachaa jirra nama ishii beeku fidaa jirra koomenti barreessi habiibii ko yaa rabbi ya Allah yaa rabbi gaafidi ya Allah micayyo eessumma isii yookiin durbii aadaa isii waa hedduu dhabne gosa isii biyya isii barachuu dadhabne garuu afaan Oromoo dubbatti Oromoo qulqulluudha garuu warra ani wooma isii ni wallaale jimma jettutti jimma jettu aarsi illee jettu bar qorsooma bicha warri keessan ati maaliif qorsooma bicha si barsiisi gurbaan komentiin barreessu inni sun aarsidha aboohii mee wallaahi billaahi jedhe wallaahi aarsii jedhe warra balgaawa inki wayyo wallaahi billaahi ya rabbi ya kiriuni wayyo wallahi billahi dubbine jajjabdu warabbal gaba ummat wallahi arsida wallahi billahi amma dubbin kara biratti adeemaa jirti Jawar Muhammad wallahi billahi Jawar Muhammad warabbal kaaba ani mucaaji ma jedhee hararge jedhee fuudhe warri jiimma immoo gumaa keenya baay'ee jedhee gammachuu keessa jira warra jiimma wallahi billahi nama dhaadheessisina gumaa abbaa Jifaar baaste jettanii gadi baatanii na faarsitanii weeddistanii wallahi du'anatti fidaa jirtan amanne je kala samma amanne jirra fudhanne jirra dhibbatti walloodha no wallahi amma waan akkasi keessa ba warabbal kaaba anamma kalas በጣም እንዲገላዘለት ባጅረ እንዴ በር የጆሌ ገንደ ከቲቲ በርካ ከቻ ጅሩ ወላሂ ቢላሂ ጀደኒ በር ወላሂ ቢላሂ አርሲቲዳ ወዮ ኛተምኔ ኛተምኔ